Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sin argamu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeessii amma nu dhufe tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya namoonni YouTube channel keenya haaraa taatan subscribe gochuun viidiyoo keenya like gochuun irraanfatina. Ajandaan jalqaba irratti nuti qabannee isiniif dhiyaanne oolmaa mana murtii Jawaar Faarratti Jawaar Faarra maal jette kan jedhu akkasumas immootu adde Mufariyaat Kaamil kan jedhamtu hoogganaa cimtuu kan turte naannawa Tigraay irratti jechuudha. Ergasii mana hidhaa seentee baatellee ammallee mana hidhaatti deebi'aa kan jirtu waan guddaa tokko iccitii guddaa tokko lafa keette jedhamee jira. Iccitii sunis maal akka ta'e irraa dubbannaa isa qofaa miti. Obbo Shimallis Abdiisaa yookaan abbaa Fullaasoo jennee kan beeku yookaan kan uummanni Oromoo itti yaamu birrii miiliyoona 25 eessa abbaa isaatii fideetiniin akka inni uummata Amaaraati yookaan immootu garee kubbaa miilaa Faasiladas jedhamu wayitii inni kenne qajeelatti kan isinii mutaa akkasuma odeessiin biraa tokko isin jira na hordofaan affeerraa kooti. Again ammas wanni irra deebi'ee isiniin jechuu barbaadu daawwattoota keenya oolman mana murtii Jawaar Faa haala akkamiin oolee maalirra oolee maaliif ji'a itti aanutti dabarfamee isa jedhu gadi fageenyaan yoo dubbanne obbo Jawaar Muhammad Faarra waan guddaa tokko dubbatanii jiran. Innis maalinni ragaan golgaa duubatti irratti ta'amaa jiru namoota isaan beekanii waan ta'eef namoota bobaa isaanii jalaan beekamaniin waan ta'eef namoota isaanitti dhiyaataniin akka ta'e waan baraniif argite yookaan ifatti nuuf godhaa yookaan beellama kenna nuuf fageessaa waan isaan jechisiiseef isa kana jechuudha. Maaliif beekamaadha nama biraasitti fakkaatin namni golgaa duuba dhaabbatu nageenya keenyaaf sodaannetti wanni jedhu sun kijiba guddaadha. Wanti nageenya jedhu wayiin jiru waan argite raayidee taanaan abbaan fedhe namta akkasin tuquu jechuudha. Garuu hiriyaa isa wajjin nyaataa ture hiriyaa isa wajjin hojjechaa ture warra isarraa nyaachaa turetu ragaa irra dhaabbatuuf waan ta'eef golgaa duuba yookaan maggaarajaa duuba dhokatee sagalee isaa qofaan ragaa bahaa jechuudha. Kanaaf dararaa fi waan kanarraa bilisa of baasuuf jarri beellama qabatte ammaan isa isinii himuun dhufne. Waa'ee Jawaar Faarraa wanta isinii kanan beektan waan ta'eef isinuma yaadachiisuuf malee kan isinii himuun dhufne. Kanaan isinii himuu dhufe maa inni dhaddacha irrattarra daqiiqaa 3 obboleessa keenya amma dura Wallaggatti haala hammeenyaan ajjeefame Amaanu'eeliif daqiiqaa 3 akkasumas immoo namoota Tigraayitti haala hammeenyaan maatii isaaniitirraa fi guddaa adda addaa irra ga'e gadda isaanii daqiiqaa 3 dhaabatanii ibsuu isaanii tokko. Inni lammataa gocha mootummaan kun gochaa jiru duguggaa sanyii naannawa Tigraay naannawa Oromoo fi iddoolee adda addaa Itoophiyaa keessatti ta'amaa jiru hundaa ilaallatee aga Amaanu'eel hin ga'utti jechuudha. Warroota isa fakkaataniif guyyaa 3 lagannaa nyaataa akka taasisanis dhaddacha mana murtii irratti dubbatanii jiran. Kana hayyummaan kana gootummaan akkatti beekna kuloolaa. Osoo sabaan nama hin qoonne osoo gandaan nama hin qoonne namummaaf waan nama taateef waan cunqurfamteef qofa ofiifuu cunqursaa keessa ta'anii haala hammana ga'u kanaan saba isaaniitiif nama dhaabbatudha. Gartee qabsoon maal akka taate argitee qabsoon maal akka taate kana jechuun quufaniitii miti kan guyyaa sanii of beelessuuf ta'an amma dura qabsoo mataa ofii gochaa turan. Ji'a tokko oliif beelawwan ta'aa turaniif ofii qabsaa'anii qabsoon maal akka taate uummatatti argisiisuuf qabsoon maal akka taate mootummatti argisiisuuf nu argisiisanii jiran gootummaa isaanii hayyummaa isaanii jaalala isaan biyya saniif qaban jechuudha. Ammas kabaja uummata Itoophiyaatti qaban kabaja uummata Oromootiif qabaniif guyyaa 3 lagannaa akka godhan mana murtii irratti dubbatanii kanaaf nutoo maal jennaan hayyoota keenya rabbii mana hidhaa sanii isin haa baasu. Hayyummaan isin nu barsiisaa jirtan kun karaan isin gochaa jirtan kun karaa dhaloota qabu karaa qabsoon maal akka taate irratti barru ta'uu asumaan ragaa isiniif baan nuti warri dhaloota lubbuun jiru jechuudha. Dhaloonni amma booda dhufullee waan kana akka seenatitti dubbate argite waliif daddabarsaa jechuudha. Baay'ee galatooma. Warri ala jiru halkan tokko soomneef halkan tokko lagannaa nyaatatii miti lagannaa wayii lagannaa gabaatuun gooneef
saba kanaaf saba lubbuusaa biyya isaaf aarsaa godhe kanaaf namni tokko gaddaayyuu namni daqiiqaa 3 amma isin dhaabattan kana dhaabatan jiru. Isin garuu gabrummaa keessa teettanii funyoo diinaa keessa teettanii kana gochuun keessan dhugumatti isin goota, dhugumatti isin hayyuudha, dhugumatti maal akka jedhee isin ibsuu tokko illee hin qabu jechuudha. Baay'ee tokko isin dinqisiifadha. Isin bichaa miti. Waan raajii irra dhaga'eerra. Adde Mufariyaat jechuun amma dura mootummaa gabroonfataa kana, mootummaa nama nyaataa kana keessa taa'eetiniin ummata kiyya hin nyaadhu jettee aangoo guddaa taayitaa biyyattiin qabdu keessaa hin jira jedhame. Gadhiiftee biyya abbaa ofiititti galte. Erga galtees hawaasa ofii hojii qabsaa osoo jirtu humni TPLF waan laaffifateef karaa sahaaratti qajeeluuf dabree jechuudha. Gaafa sanatti isin wajjin sahaara deemuu hin dandeenye. Sababni isin deemuu hin dandeenyeef dahuudhaaf guyyaa keessa turte. Asuma taa'ee saba kiyyatti qabsaa'uu danda'a jettee achitti haftee osoo akkasiin jiru mootummaan kijibee maal jeeni harka kennattee jirti isin jedhe. Isin hin kennanne garuu akkas jedhee ka'ee deebi'ee quxuxxirii jala oolchine jedhanii qabanii hidhan. Erga hidhanii manni abbaan alangaa akkasiin da'umsaaf mana kophaatti hidhamtu taasifamu. Gaafa mana kophaatti hidhamtu san garuu akkasiin dubbattutti mana murtii irratti dubbatte guyyaa galeessaa jechuudha. Roorroo hamaa saba isiitti irratti adeemsifamu kana irratti namoota hooggantoota TPLF ta'an 40 irratti ragaa dharaa akka baatuuf doorsifamaa turte. Mana achuma yeroo doorsifamtutti akka dubbattetti Qaallittiitti na deebisaa jechaanii turte. Qaallittiitti deebisuu hidhanii achuma tursiisanii achirraa hayyee jetteeni viidiyoolee adda adda illee sodaachisaa irraa waraabanii jiran akkasiin jettutti viidiyoo argitee waan isiin uummata irratti akka nama hojjettu iccitiin sobanii haasofsiisaa irraa waraaban akka booda gadhiisan. Wanni akkasillee waraabamee jira waan ta'eef saba kiyyaaf yoo akka tasaa gadhiifame sabni kiyya wanta san cunqursaa akka ta'e naa baruu jette. Achirraa mana murtii irratti ragaadhaaf yaamanii wayita isiin raguu dhaytu an saba kiyya irratti hin ragu badee du'a malee gara feetan na fidaa jetteen. Deessee guyyaa muraasa keessatti jechuudha. Qaallittii na fiddee najjeestee na fannistee saba kiyya irratti dharaan hin ragu jetteen jala murte. Kun ejjennoo cimina argisiisa. Kanarratti wanni ani isii kaaseef maaliifi odeeffannoo isii isinii kennuufi miti jedhan. Warri har'a Jawaar fa'aa duuba dhaabbatee ragaa uummata irratti bahaa jiru kun warra argitee nyaannadhaaf jecha sobame. Isiin har'a garuu dhimma lubbuun jiraachuutiif jecha sobuu didde nyaannayyuu miti. Sadarkaa lubbuu isiititti gaagaama qabu irratti ejjennoo ofii qabattee saba ofii irratti raguu didde. Kenna garuu namni birrii yoo argannaan nafsee teetii miti gartee waan barbaadee irra dhaabatee raga. Kanuma maaliif Jawaar fa'aa irratti namni ragaa jiru nama biraas itti hin fakkaatin qaba. Namuma kenna Oromoma saayibanuma isaa warra isa jalaan baheetti niin argitee wannoo jedhe. Macarrashaa warra miidiyaa keessa hojjetu fa'a yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Himuun hin barbaachisuuf malee. Kanaaf ejjennoo akka uummanni biyya keenyaa mucayyoo TPLF tana qabaatuu qaba uummanni Oromoo. Silaa Jawaar fa'aa qarraa baneedhaaf hin ta'an. Osoo uummanummaan kenna saayibbanummaan isaa duuba dhaabatteetti raguu baattee hanga ammaan ta'an. Kanan isinii jechuu barbaada. Amma waa'ee obbo Fullaasotitti isinii tara. Obbo Fullaasoo yookaan baabura Oromiyaan qabdu. Baabureen kaleessa jechuudha. Birrii miiliyoona 25 laalimee afaanitti akka namatti ulfaatu. Miiliyoona 25 gaafa jedhamu dhaabbata kiyya kana gaa. Miiliyoona 25 katakkaa saba Oromootii wanni takka xaamee hin beekne dhaa godhee dabarsee kenna. Osoo uummanni Oromoo bishaaniif dheebuun gammoojjii meeqa keessatti dararamaa jiru. Osoo haati Oromoo meeqa rakkachaa jirtu. Osoo beellanni Oromoo argitee bonni amma dura dheerataa ture dhumatu. Waa meeqa ifaan gaariin osoo hin jirre fuudhee saba biraatiif dabarsee kana laachuu jechuun mootummaan kun mootummaa eenyu akka ta'e ifatti nuuf ibsanii jiranii. Argite mallayni kun eessaa dhufelleen gaafidha. Saba keenya miskiinarraa yookaan kotorbaandii jechaa yookaan gibira jechaa maalii badhaadhinaa jechaa irraa guuranii tokko kennu jechuun bittuudha. Warkuun hin bitanii akka badhaadhina jaalataniif jara bituuf jecha qabeenya kenna dabarsanii kennanii jechuudha. Sadarkaa amma kanaatirra jirra jechuudha. Oromoon odoo miliyoona takka gaafatte namni kennuuf hin jiru.
miliyoona 25 jechuun har'a birrii Itoophiyaan jechuudha birrii xiqqaa miti. Baajata guddaadha miliyoona 25 kana akka quba qabaatan hundi keessanuu isiniin jenna. Rabbi rakkoo kan hunda jalaanu habaasu hawaasa keenyallee ammallee rakkina yookaan duula walirratti dhoysaan wal nyaachuu kanarraa rabbi nu habaasu. Hayyoota keenya yeroo hedduu kan fixe wal duuba deemuu kana hiriyyummaan wal nyaatuu kanarraa kan dhufetu gabrummaa xiqqoo tana guddoo kana keessatti nu darbe jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeessiin gabaabaan har'aa qabadhe kana fakkaata. Hamma guyyaa biraatti walitti deebinutti turtii naaf qabaadha. Namoonni yuutuubii kiyya faana taatan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Viidiyoo keenya immoo laayik gochuun irraanfatina. Fayyaan aadaa nagaatti.